Ashama harka fuudhe jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota fuula Facebook keenya Zaaraa Entertainment yookiin Zaaraa Sanyooroo akkasuma hedduu kana namoonni ittiin beeku Zaaraa Subboontuun Telesabaati qilleensa irra jira akaawuntiin koo guddaa nageenya kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kalesa live irratti live RD irratti dubbadha namni baay'ee akka rifachiifisee fi ijoolleen bo'aa turtanii cinqamaa turtan akkasuma live sana akka qilleensa irraa kaasu namni nagaafattan kaasee jiraan wanta ijoolleen Oromoo jettu yookiin kabaja namootaatiif waan isin wannanatti jettan hundumaa ajajamtu keessanii nan hojjedha. Gabaabumatti maal irra geenye maal gochuutti jira maal inni reediin eessa gahee waan jedhu duraan dursee osoo gara haasawaatti achi hin ta'in ilmaan Oromoo akkasuma namoonni guutuu addunyaa irra jirtan amantii qabdanii osoo musliima kiristaana waaqeffata hin jenne dura dursitanii akka waaqa kadhattaniif bakka jirtanitti amantii qabdaniin isin keessaa nama tokko rabbi du'aayii dhagahee sababa godhee rabbi fayyisuu danda'a jiini kunis ji'a guddaa waan ta'eef akka du'aayii gootaniif kabajaan isin gaafadha wanta hunda caalaa mee rabbiin kadhadhaafi maaliif rabbi akka namaatii miti rabbi ati abbaa amantii ta'e yookiin abbaa amantii qofarraa hin dhagahu abbaa feetii taate wanni qulqulluyyuu kadhatte rabbi si dhagaha waan ta'eef rabbiin kadhadhaafi ta'an sun wanta isin beeksisuu barbaadu. Oggaa live irraa namni baay'een itti dawwalu ture namni baay'een chaatti nama kam akka qabee kam akka dhiisuu hin dandeenye so waan dadhabeef marii goonee maal irra geennee maal irratti goolamnee akkam goonee maal gochuu deemnaa waan jedhu isin beeksisuu barbaadeeti. Akkasuma obboleessi keenya reediin qalamee kalee isaa qalanii opereeshinii godhanii ergasiisii irra deebisanii mana yaalaa biraatitti dabarsanii haala saniini wantoota irra gahee akkuma Nasraan qaamaan bira deemtee isin beeksifte sanii kana san jedheeti tokko lamaan waan isin haasa'u isin xumuruu hin dandeenyeef viidiyoo waan ta'eef inni kuni haalota inni irra jiru kana fuuldura akkuma waliin agarru ta'a. Wantoota biraa maal gochuuf qabna gargaaruu akka qabnuu fi obboleessa keenya kamana yaalaa biyya namaa keessatti akkasitti nu jalaa qaqqalamee reedii bira dhaabbachuuf maal gochuu qabna waan jedhu irratti walii gallee garee ijaarree gama WhatsAppitiin qarqaaruuf deemna. Kanaafuu akkamitti qarqaarra haala kamiin gargaaruu dandeenya waan jedhu isin beeksisuu deema. Chaatti namaa hedduu an kophaa kiyya keessummeessuu waan hin dandeenyeef as namoonni na cinaa jiran gama dhiiraatiifis dubartiitiin illee nama bakka buufannee haala kanaan bakka tokkotti deebinee namoota gargaaruu qofa fedhan namoota waan biraan kun achumatti du'aayii kadhaa fi ka gargaaruu feetan haala kamiin nutti akkas dhuftanii gargaartan maal akka goonee fi maal akka irra jiru isin beeksisuu barbaada. Akkamiin argachuu dandeessan akkamiin gara WhatsApp walitti dhufnee garee sanarra hirmaachuu dandeessa waan jedhuuf dubartoota keessaa ana Zaaraan ijoolleen namni gargaaruu barbaadan qofa dhuftanii lakkoofsa keessan na ergitan lakkoofsa WhatsApp namoonni gargaaruu feetan qofa akkasuma Zaaraa Biree Entertainment peejonni keenya waluma biraa jira waan ta'eef haala kamiin gara salphaan argachuu dandeessanii dubartii keessaa nama afurii Zubeedas dubbisuu dandeessanii kun eenyudha Nasraadha. Akaawuntii keenya arfan kanaan nu argattanii dhuftanii namoonni gargaaruu barbaadan lakkoofsa keessan kan WhatsApp nu ergituu jechuudha. Gara dhiirotaa isin dabarsaa. Tolchaa Madda Huseenii, Tamaam Huseen, Abdii Muktaar jechuudha. Asliidha. Jara arfan dhiira keessa nama shamara keessa nama nu arfan bakka buunee namoota isa gargaaruu barbaadan fuunee wanta isin barbaadanii fi lakkoofsa keessan nutti ergitanii nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Maaliif namni tokko asirra taa'ee chaatti namaa keessummeessee lakkoofsa namaa fuudhuu waan hin dandeenyeef harka taanee wal gargaartee qunceen arbahiitii kophaa fiiguun immoo akkam nama miti jetti Oromoon kanaaf kophaa wanti godhamu hin jiru namni nama waan ta'eef maarree obboleessa keenya kana ka biyya namaatitti qaqqalamee rakkoo keessa jiru namni baay'een akka gargaaruuf nama malakkaaween xumure nama du'aa isaa hawweerra namoota isaa rifate namni haganaa jiraachuu dhugaa rabbiitti baay'ee dinqisiifadhee baay'ee gammade hanga guyyaa cinqamee akkasitti dubbadhu san caalaa gammachuun osoo inni nu waa ta'e uummanni hangana rifataa waan jedhu baay'ee gammadee jira gammachuu akkamitti akka waan inni fayyadetti maaliif
bilbila kiyya galgala kana switch off godhee baanuu dadhabe maaliif chaatti nama akkasuma ijoolleen irraa dubbatan illee hundi isaanii chaatti namni nu cinqa jechuutti jirti ijoolleen guyyaa irraa dubbatti sunniinis hundi isaanii so guys obboleessa keenya haa gargaaru haa fayyifannu bakka jirtanitti hunda keessanuu rabbi isin haa tiksu waliin jibbina yeroon kun yeroo wal jibbanii miti hangam akka wal bira jiraannu hin beeknu du'aa walii godha obboleessa keenya riidii bira dhaabbadha namoonni nutti dabalamuu barbaadan haala kanaan argattu akkaawuntii kiyya dhuftanii lakkoofsa keessanii fi lakkoofsa WhatsApp keessanii argitanii namoota gargaaruu barbaadan qofa namoonni kun ka gargaaruu hin feene du'aayin gargaaraa du'aayin waan guddaadha amantii qabdanii rabbiin kadhadha nama gargaartan lakkoofsa keessa namoota anasirra maqaa waamee akkaawuntii keenyaan dhuftanii nu qunnamtanii lakkoofsa keessa WhatsApp akka nu ergisan turtiin keessan nu wajjin yeroo gaarii qabaadha. Wali birmajuun qalbii walii lakkoofsa joon hojii darragaa baatanii ummata gaarii kana yaa rabbi gargaarii kenna kendumne sanaanii walii birmatee waan qabu firraa hiikkatee kaabaa kibba baadiyaan.